Anyway, sagantaa bashannanaati sagantaa kan bareedduuti tiboo hartanii itti gammaddanii yeroo takka sheer godhaa dafaati. Dafa. Nama takka dastuu fidi nama afuriin taphanna. Geema kana keessa laal. Qo'iddu dastuu fidi gaa itti dawwal isin jenne. Barin kaastu normaala bilbilee fin ture. Bilbilli isii. Ayyaanam sadiin taphanna. Okay, hanga dhuftuu sheer irra goonee mi qo'aansi sheer irra godha. Ya, okay, ni dhufti bakka ayyee. Yoo waa godhu jiraate illee ni dhufti. Okay. Ayyee. Qalamaa fi dabtara fudhachuu qaba. Yookiin immoo wanna taphanna. Asaanti biyya teessanii maal jaaniin geema kana? Geemni kanaan jiru biyya ta'e. Maal oolu? No, maqaan maal jaaniin geema kana maqaa kan biyya teessanitti. Kurkummee. Maal dastoo fiingar moo? Lama. Biyya teessanii maal jaaniin? Dastoo fiingar irree. Biyya teessanitti yoo? Handa geenyaan. Biyya teenyaan jiru. Okay. Inti takka lam sadii jenneeti taphanna ammaan tana. So yeroo darbinu bikka takka adda taphanna quba darbina. Yoo nuti qubni takka adda ta'e sadan keessaa nama tokkootu adaba fudhata ni adabamtaa jechuudha. Adabni immoo bikka teenya waliin kaanu ol kaanu miti. Adda ta'ee akkamitti sadeenuu adda adda kanneen yoo? Yoo adda kanneen itti deebisna gaa akka lam sadii jennee. Hanga wal fakkaannu moo sanduuqa zalaalame? Hanga namni tokko adda ta'uu malee namni lama wal fakkaate nama takka addaami. Akkanaa fi kana haa. Akkanaaf akkana qofaa miti noo. Ayyee bikka quba laal bikka takka adda darbinaami amma kanaami sadii bal. An dastoo fiingar akkanaa dastoo fiingar kala kaan sana haa kunni rock paper siizaridhaan. Siizarii keessaa dhiisneeti amma 1 2 3 jenneetuma nuti darbina bikka takka. Ayyee takka lam sadii jennee harka bikka takka darbuu qabna harki adda ta'e ni adabamaa jechuudha. Iyyaam. Tema barbaadatachi. Sini galee? Okay. Easy. Okay, egaluu deemna. Takka lama caaltu harka hangee ol baase akkana qabe. Bikka takka adda darbi naasuu ol qabe harka hangee. Harka yaa takka lama sadii laal if doobatti eeguun hin jiru okay? Bikka takka darbuu qabdan. Takka lama sadii. Caalii maa turtare caalii turte. Caalee dabaddu. Okay. Takka lama sadii. Caalii turte kane. Caalii dhiis kaan akkana. Wallahi ni bakka okay. No, bikka takka. Isin biraa malee bakka takka okay. Takka lama sadii. Qoy dhiis ayyeetti min amma eegaluu deemna ayyee. Takka warri manaa laalaa nama duuba darbe. Takka lama sadii. Anaati. Yaa abdii adabama. Okay, waan bikka tana waliin kaanii naa dubdanii. Qixaaxa humnaatiif maali osoo hin ta'in adabni fakkeenyaaf adaba nama tokko faarsii as keessaa yookiin nama tokko waan barbaadde yookiin waan barbaadde waan asii waliin kaane waan jechaa ta'e wal adabna. Okay, deema. Ayyee naa adaba. Tokkuma naa adabdan. Deema. Wal maree dhaatee deema. Asuma hin adabamu. Fechaa hin filadda kaa. Kanaa ta'e isin lamaan keessaa. Okay. Ati geena ayyee asu. Maalinga. Tapi gaa isaan qabu. Nama silaa liklikii ittiin mufeetu ni jiraame? Maqaan dhayni waan jechuu barbaade ta'e. Okay, ayyee ta'u. Waan jechuu barbaade qofa jedhe. Ayyee, haa ta'u. Ijoollee shummoo kadhattu naa ta'a. Kaasuu hin ta'a. Ayyee. Nama liklikii itti himuu fadhu nama tokkotti moo nama lamatti himuu danda'a? Lamallee haa ta'u. Ergaa qofa dabarfattaa kaaraaktara nama sanii yaa dubbattu Yaa. waan akkam gootu. Too waan hin jechuu qabuun jaami? Jettee. Wanti kun eessa deemti duuba naa dabdee? Qoy bilbilaa itti dawwalame nu dhufti. Ayyee. Okay. Sagantaa bareedduudha. Caalii maaltu naan mana keetitti illee sheer godhaan jaa mana kiyyatti ofaan na dhukkubee raagaan mana gabbaan. Jai. Guys, tap copy godhaadha. Tap copy share godha. Okay. Namaan aadus haa deebtu hanga sun osoo deebtu dafaati sheer godhaadha. Copy tap godha guys. Eenyu arrabsinaan jettan isaas jalatti? La. Eenyutti likki isinii himame?
Likkiin sinima. Laal. Aya. Maali si jechuu ture. Deebiteemi? Waa'ee deebee waan hin dhiifama bilbilaan irra bilbilame. Waan nama san ibsu hin jettu waan milikkata nama sanii dubbatu. Nama sanii Garuu nama san amma yoo ana taate waan anaan jechuu feetu gartee asaantii faldooytu karaktera si takka milikkatan kennitu waan naan jechuu feetu qofa jira. okay. Waan isin jechuu qabu qofaan jaami waan sirreessuu qabdu. Waan sirreessuu feetu waan feetu. Feetullee faa. Ay, comment. Dem. Joo? Jee waay. Okay. Obboleessa kiyya na dhageessiifin himaa. Waan isin jiru takkaatu jiru. Namoonni ati waliin turte yoon fi kan ifi si biraa guddatan tahee hin aarin, hin hinaafin, nama san hin jibbin. Namni san yoon fi viidiyoon kun kadha qabu ta'e baay'ee ni beekaa. Saayibban lamaatu ture asirratti waa isin himaa. Social media. Into, hin danda'u. Hai. Nama san milikkatanii moon. Nama san waan nama san. Saayibban sadii hin feenu. Waan jettuun akkuma jette kanatti itti fufu. Akkana ta'e akkas hin ta'in akkana godhe akkas bakka. Maali manne kanaaf. Okay, yana dhagee. Okay. Maqaa namaa as jalatti yayyaabinaa. Maqaa namaa nama takka hin baanu. Isaan maaltu siin ga'eeti ofiree? Os haaduu manarraa. Inni maal So abbaan fedhe nama fedhetti haa eeggatu annuman jaami. Eega abbaan fedhaa eeggatu maalaati? Wayyaa nama maqaa abbaa fedhee kara fedhetti haa eeggatu. Shakkaan ganna jala yaani. Ayyee obboleessa kiyya na dhagee. Sooshaal miidiyaan kun waan dabru arraan tana bikka tana jirta boru yookiin ni duuta yookiin bikka guddaa jirta yookiin addunyaa biraa keessa jirta. So sooshaal miidiyaa ammaa kanaaf jettee saayiboota kan kee warroota wajji nyaatti warroota wajji dhuyte sababa as gubbaa waa harkachuutiif yookiin maallaqa namarraa fuudhachuudhaaf yookiin giiftiif jettee saayiboota kan kee hin qaadin. Saayiboota kan kee yoo isaan guddatan waliin guddatanii waan garaa keessa si jiru san dhossuudhaaf jecha isaan fuutee blookiin godhinii piliis dhaamsa kiyya kana akka obboleessatti itti fayyadamii hin jibbinii si fayyadan malee si miidhanii fixadhe. Ayyee. Okay. Eegali geema eegali. Rock paper scissors. Takka lama sadi. Koi haa dabadhu. Koi. Haa koi. Takka lama sadi. Hai. Okay adda. No adda. Malee adda. Oh nabi cari takka. Scissors dhaan paperii. Okay. Caesar ya. Ayyee. Okay so ayyee maal aadamtu kan kee madhu dura. Maal aadamtu? Ana bar natti jajja. Maaltu na jechuun deemu. Natti jajjabeessina. Afaan shimbirrootiin. Mucaan yooma afaan keessaa baate adiiroo. Bineensa keessaa baate. Bitanne afaan shimbirrootiin abdii arrabsa. Takka. Ayyee. Geema lammaffaa irratti adaba kana naa kanna okay naa kanna. Okay deemu. Ayyee tu. Aanami amma. Afaan shimbirroon beeku. Okay. Eenyuun nama galche? Abo achirra sii mul'isa maaliif eenyuun nama galche jawab taatista. Namni nama galchitaan hin galchinaan ma. Achirra sii fida maaliif hin laalleen maal isa? Hin laala ayyee amma deebi'een hin laala. Laali. Ayyee. Okay aanami. Asu dhage as keessa jechuudha. Yoo barbaadde nama koomentii jala jiru yoo barbaadde nama as wanni jala jiru laaltee nama tokko faarsita akka malee faaruu ajaa'ibaa. Nama faarsuun beeku. Waan salphaadha kun amma waan salphaa lamaan keessaa filadhu. Nama tokko nasiiba akkana laaltee irra abalu jettee faarsita. Nasiiba no naafi caaltuun hin ta'u okay naafi caaltuu jechuun hin taatu. Yoo isin hin ta'in ani faarsuun danda'u ree. Ayyee okay dhage dhalaa keessaa dhalaa takka keessaa ka abbaa carraan irra dhufe deema akkana gadolaalee abaluu jee faarsi. Abdee nama faarsu sanarraa dhiisigaa namaan hin beekne akkamittiin faarsi.
واي بيقوتي متي برخو وانا دبات Namaan hin beekne akkamittiin faarsa amma bareedduun ta'in hin bareeddu yoon jeen akkam جاي ilmi namaa hundi uumamaan bareedaadha ni jetta abdee bannaati. adaba nu fudhachuu didde joon Adaba wanti ta'u nuuf hannaaree Afaan shimbirrootiin arrabsi. afaan shimbirrootis hin beeku maal taate. اوكي ayya nam tokko arrabsi caaltu arrabsi Na robsi. hin arrabsu Isin lameen isaa nama tokko faarsu mun faarsitu nuu miti mun faarsitu faarsi warra as jalaa waan akkanaa nurraa dhiisaa gaaffee. ayyee okay abbaa manaa kee faarsi ayyee gubbatti okay faarsi Isin lameen keessaa abbaa manaa kee faarsi abbaan faarsi soddaa faarsi yaa faarsi deem eegale abbaa manaa kiyya bareedaa guutuu namaa hiriyaa obboleessa abbaa haadha dhugaa rabbi danda'a namaa jaalatamaa kiyya mootii kiyya bareedaa kiyya abbaa manaa rabbiin sinaa kanneefi jireenya kiyya guutuu godhee. wait Abbaa manaa fanni jaartitti immoo abdeedhaaf fanni amin